oduu jalqabaatiin gareen TPLF fi Geetaachoo Raddaatii fi warri Dabrasiyoon Dabra Mikaa'el wal doorsisuu itti fufanii jiran. TPLFin gama isiitiin kanaan booda Itoophiyaa fi Tigraay waliin hin jiraatan, Tigraay Itoophiyaa jalaa muramtee Eertiratti dabalamuu qabdi jechuun dubbii jabeessaa kan jiran, waraanas leenjifachaa jiraachuun qophiitti jiraachuu isaanii mul'isaa jiran. Gareen Geetaachoo Raddaadhaa paartii hundeeffachuun Tigraay keessatti dorgommii filannoo gaggeessuuf qophii hunda xumurree jirraa jiran. Paartii maqaan Simirat jedhamu hundeessuudhaan filannoo marsaa torbaffaa kan Itoophiyaa irratti Tigraay bakka bu'uudhaan akka paarlaamaattis akka naannoottis dorgomuudhaaf akka jiran qophii hunda xumuraa jiraachuu fi garee dulloota TPLF kanneen akka Dabrasiyoon Dabra Mikaa'elii fi jeneraalota hunda ari'uudhaaf akka jiran himan. TPLFin gama isiitiin waliigalteen Itoophiyaa fi Tigraay jidduu jiru waliigaltee Piretooriyaatiin ala hariiroo biraa hin qabnu jedhan. Mootummaan bilisiginnaadhaa baay'ataas gadhiisaa hin jiru waan ta'eef jecha kanaan booda Itoophiyaa irraa muramne Eertiratti idaachuu qabna jechuun dhaadatan. Geetaachoo Raddaafaanis gama isaatiin nuufi bilisiginnaa jidduu wanni jiru hin jiru, nuti ergamtoota bilisiginnaati miti, nuufi bilisiginnaa jidduu kan jiru waliigaltee Piretooriyaati. Waliigaltee Piretooriyaa kan kabajaa jiru paartii keenya malee garee TPLF kan Tigraayitti hafte dullootaa miti jechuunis arrabsaa jiran. Oduutti aanuun walitti gaarrinfannaa Eertiraa fi Itoophiyaa jidduutti gaggeeffamaa jiruun wal qabatee gamtaan Afrikaadhaa biyyoonni lamaanuu waliigaltee Aljeersii kabajuu qabanii jiran. Waliigaltee bara 25 dura Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti godhame kabajuu akka qaban gamtaan Afrikaa gaafate. Biyyoonni lamaan walitti gaarrinfannaa hamaa keessa kan jiranii fi lolli jalqabnaan gaanfa Afrikaa hunda jeequu akka danda'u himuudhaan waliigalteen baroota 25 dura Aljeersitti kabajamuu akka qabu gaafatan. Lola bara 1998 fi hamma bara 2000tti gaggeeffame gannoota lamaan jidduutti lubbuun lammiilee Itoophiyaa fi Eertiraa hedduun kan bade waliigaltee Aljeersiitiin kan dhaabbate ta'uu himanii waliigalteen sun bareedaa ta'uu kan himanii fi ammallee kabajamuu qabaa jiran. Daangaaleen biyyoota lamaaniitis sarara yeroo saniitti deebi'uu akka qabu kan himan waliigalteen baroota 25 dura Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti godhame kabajamuu akka qabu. Mootummaan Itoophiyaas kan Eertiraatis waliigaltee kana eeggachuu qabanii jiran. Yoo waliigalteen kun kan kabajamu taate walitti gaarrinfannaa fi sodaan amma gaanfa Afrikaa jeeqaa jiru kun hundinuu hin dhufu jechuun gamtaan Afrikaa biyyoota lamaan akeekkachiisee jira. Oduutti aanuun abbootiin gadaa Oromoo hidhamtoota mootummaan dhiyeenya kana hidhe manguddummaan yookaan jaarsummaadhaan gadhiisee jira. Tiktookaroota dhiyeenya kana mootummaan Itoophiyaa safuu cabsan jechuun mana hidhaatti guuree kan hordoftoota hedduu qaban abbootii gadaatiin bifa jaarsummaatiin gadhiifamuu miidiyaaleen gabaasan. Haga ammaan tanaan namni tokko kan gadhiifamee fi kaanis jaarsummaan akka itti adeemaa jiran keessa beektonni kan himan. Namni halkan edaa gadhiifame Addoonaa namni jaamu dhalataan Tigree kan ta'ee fi lammummaa biyya Kanaadaa kan qabu safuu Itoophiyaa keessatti cabse jechuun mootummaan Itoophiyaa to'annoo jala kan oolchee fi guyyoottan dabran mana hidhaa kan ture. Abbootii gadaa Oromootiin jaarsummaadhaan akka gadhiifame himanii jiran. Rakkoo Oromiyaa keessatti mudachaa ture yeroo dheeraa abbootiin gadaa Oromoo furuu kan dadhaban amma tiktookaroota safuu cabsan manguddummaa yookaan jaarsummaadhaan akka gadhiisan godhuun maqaa abbootii gadaatii fi gadaa Oromoo jedhamu gad buusuu fi xiqqeessuudha jechuun namni hedduun balaaleffachaa jiran. Namni badii balleesse kamuu seeraan itti gaafatama, seerri itti murteessee yoo badiin qabaanne gadhiifama. Garuu abbootiin gadaa warra safuu cabsan mootummaan akka gadhiisu jaarsummaan itti dhaqee gadhiisisuun isaa sirrii akka hin taane abbootiin gadaa dhimma kanaa keessa galuu akka hin qabnes dubbachaa jiran. Kanaan duraas magaalaa Dirree Dhawaa keessatti namni tiktookaraatii fi hordoftoota hedduu qabu intaloo dubraa kan taate magaalaa Dirree Dhawaatti uffannaa uffachuudhaan uummata magaalaa Dirree Dhawaa maqaa balleessuudhaaf tattaaffii guddaa kan goote. Eega hidhamtee booda maqaa jaarsummaatiin gadhiifamuun jaarsummaa yeroo sanitti itti milkaa'e ammas irra deebiin magaalaa Finfinneetti warra hordoftoota hedduu qabuu fi safuu biyyattii cabsan jechuun qaamoleen nageenyaa to'annoo jala oolchan akka gadhiifaman godhuun jaarsummaan abbootii gadaa fudhatama akka hin qabne namni hedduun sooshaal miidiyaa irratti balaaleffachaa jiran. Oduutti aanuun lixa Oromiyaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii jabaa loltoota mootummaa irratti fudhachuu himee jira. Lolli jabaan waraana bilisummaa Oromootii fi loltoota mootummaa jidduutti gaggeeffamaa jiru humnoota mootummaarra miidhaa fi khasaaraa akka dhaqqabsiise waraanni bilisummaa Oromoo kan hime. Tarkaanfii kanaan tikooleen humnoota mootummaatis lubbuu akka dhabanii fi gariin madaa'uu siman. Meeshaaleen hedduunis galii mooraa waraana bilisummaa Oromootiif ta'uu kan himan. Gama waraana mootummaati ammoo qaamoleen shororkeessitoota shanii jechuun isaan yaaman waraanni bilisummaa Oromoo humna ittiin Oromiyaa keessa dhaabbatu hin qabu jaan. Bakka irraa bakkatti socho'uun qaamolee nageenyaa dagatanii tarkaanfii irratti fudhachuun miidhaa dhaqqabsiisuun alatti fuulaa fi fuulatti dhaabbatee waraana mootummaatii wajjin iddoo itti wal waraanu hin qabu jaan.
jiran hedduunis yaamicha karaa nagaa fudhatanii galaa jiran garii sammoo humnoonni mootummaa tarkaanfii fudhatanii to'annoo jala oolchaa jiraachuu himan. Waraanni bilisummaa Oromoos gama isaatiin miseensota raayyaa ittisa biyyaa kanneen sabaan Oromoo ta'an dhiyeenya kana hedduun waraana bilisummaa Oromootti dabalamaa jiraachuu fi gama kaaniin ammoo loltoota hedduu leenjisee bobbaasaa jiraachuu himee jira. Tarkaanfii fudhatamee fi injifannoo argamee kan gabaase reediyoo Arraata biyyoolessaa Oromiyaati. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa aanaa Boojjii Birmajii keessatti diina adabuu beeksise. Irree fi gaachanni saba bal'aa gootichi waraana bilisummaa Oromoo zooniilee waraanaa maratti diina saba Oromoo saamaa, ajjeesaa fi buqqisaa oltu irratti tarkaanfii fudhatu jabeessee itti fufee jira. Haaluma kanaan abdii fi wanteen sabaa waboon zoonii lixaa muddee 14 2025 godina lixa Wallaggaa aanaa Boojjii Birmajii ganda Daroo Somboo